Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan egaa kaarra waan addaa fideen dhufee qurxummii aasaa waan biraa maqaa biraallee waggaa qabaateen beeku qurxummii jedhama afaan oromootiin baay'inaan qurxummii jedhamee yaamama aasasin jedhama garuu baay'inaan akkasitti nuti anuta akkasitti yaamna kanaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa qabadheen kara keessan dhufe biyya keenyas ni jira wanta guddaa ta'eeti miti viidiyoo daqiiqaa 3 qof maalifan irratti jalqaba waraabuu barbaade egaa biyya keenya keessallee guddaa irraa amma xiqqaa itti aasan hin jira ijoolleen baay'een aasaa gaafa biyya ormaa itti argan kan harkaan qabuu sodaataffaallee jiru egaa tarii naannoo ta'uu danda'a naannoo isaan hin jiranitti aasan hin argamu ta'uu dhabuu danda'a hamma inni guddatu laala egaa aasaa kana jalqabee akkamitti akkan dhiquu akkamitti akkan hojjedhu biyya keenya fi biyya isaaniitti tokko hojiin isaa kan jedhu itti qophaa'ee anumaa waan hundaa reedii ta'uu maabiraatiin na jalaa badee garuu immoo aasaa kana jabina isaa fi guddina isaa kan jiru isiniif waraabe viidiyoo daqiiqaa 3 qofaadha warroonni yeroo itti aanu jalqabaa dhiqaarraa eegaltee hojii isaa akkamitti hojjetta jettan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa achiin boodatti yeroo itti aanu aasaa guddaa kanas biteen hojjedhaa aasaa xiqqaa fi aasaa guddaan hojiin isaa garaagarummaa qaba. Kanaadha isiniin jechuun jaaladha biyyi keenya waan dhabde homaayyuu hin qabdu egaa ka aasaa keessattuyyuu warroonni jaalattan nyaachuu dandeessanii aasaa baay'ee doktoroonni baay'een illee gorsa adda addaa irratti kennanii fayyaa baay'ee fayyaa of keessaa qabaachuu isaa dhibee baay'eellee akka buqqisu waan akkasiisan barsiisu ijoolleen keenya baay'een kanan biyya ormaatti itti wal bare baay'een isaanii tana ajooftuu nyaannaa kan jedhanis jira kana wajjin hojjedhellee hatta kana ani nyaadhu obsaayyuu hin qabu kana nyaachuuf kan naan jedhellee jira jechuudha osoo hin ta'in biyya ormaatti garuu ani manatti fidannee hin fayyadamna nuti. Guddaallee xiqqaallee akkasuma immoo isa kan jarri lafee hin qabne sanillee jira as wani dhabame tokko homuuyyuu hin jiru keessattuu ijoolleen naannoo lafa galaanaatti dhiyaatan beektu maabiraatituyyuu na jalaa badeettidha jechuudha malee silaa wanta akkaataa hojii isaa sanittan argisiisa garuu koomentii keessan nan eega warroonni immoo chaayinaala kana jaalattan laayik godhaame yaada keessanillee naa barreessaa isiniin jedhaa akkasumas warri jaalattanis ni jaalanna jedhaa warri hin jaalannes hin jaalannu jedhaati naa barreessaa isiniin jechuun jaaladhaa egaa kana fakkaatti aasan kun baay'ee jabaadha dhugaa maabiraatidha malee baay'ee guddaa fi furdaa kan ta'edha egaa maal jedheen isinitti hima ani hin beeku kuuwwan garuu kan sodaachuu dandeessuyyuu guddinarraa kan ka'ee buyyuu jechuudha egaa kana maabiraatidhaaf haa tolu egaa biyya keenya keessa immoo maabiraat amma yoon akkatti waraabu kana dhugaa rabbititti ibsaan irratti ibsee baatiriidhaan waraabee jechuudha dhiisu waraabuman qaba jedhee waan itti ajabeen maaliif hojii isaatiin isinitti argisiisa jedhee yaade dur garuu maabiraatiin badee waan ta'eefan ibsaatti ibsete waraabee isinan jaaladha nagaa naataa viidiyoon tun baay'ee gabaabduudha laala.